jaallattoota keenya giddu gala aadaa Oromootti argamna. Giddu gala aadaa Oromoo keessa isheen kun intala Booranaati. Isheen kun intala Arsii natti fakkaatti. Lammaa guyyaa akkaasii. Ammas intala Booranaa tokko jirti kunoo. Intala Booranaa tokko arginee darajjee lammaa akkaasii kanuma obbo kanas intala Booranaa kanas lammaa guyyaa akkaasii. Warri kuni dubartoota Arsiiti. Warri kunillee akkasuma baay'ee namatti tola. Isheen kun Umar Gobbee kaasee intalli kun intala eessaati abbee kun intala eessaati? Boorana miti. Harargee intala Harargee. Amma immoo gara kutaatti amtis hin dabarsina. Hunuma wajjin turaa jira. As keessi immoo nyaata. Meeshaalee nyaataati. Kun maal jedhamti laata? Maqaan ishee jira jirti. Kuni qorii miila qabuudha. Kan qoriiti fakkaata. Qorii kun immoo maal jedhama? Kunis waamatti nyaata natti fakkaata. Qorii waciitii boolers argalgii mukaa waan irraa hojjetamu natti fakkaata. Kun immoo Oromoon dur kanatti biddeen nyaata kanatti nyaata kun gabateedha manni kun. Gabatee. Ambaalee dhugaatii buna qalaa. Warra kana isaan. Warra kanadha. So barakaatti. Kun immoo hambaalee buna qalaa. Heritages hold buna qalaa kanatti nyaatu jechuudha. Erga inni hojjetameera ta'eeti. Kun immoo gabatee miila itti dhiqatan. Oromoon dur kanatti miila dhiqata. Miila kana keessatti dhiqatu jechuudha. Oromoon durii akka sammaa shaaworii keessa galee hin dhiqatu. Kun isa kanarratti dhiqatu. Shaaworiin hin jiru jechuudha. Kun immoo maal? Farsootti naqanatti fakkaatu. Oromoon kanatti farsoo naqa. Farsoomatti naqa dhiyaatu. Oromoo kanas shaaworii itti galalaa kanatti Oromoon dur kanatti nanna dhiqatta malee. Kun immoo waciitii natti fakkaata. Uffata aadaati. Uffata kan waraana jechuudha. Egaa jaallattoota keenya giddu gala aadaa Oromoo keessatti argamna. Kun immoo meeshaalee aadaa Booranaati. Maal jedha? Elellaa waliin. Kun kan Booranaati. Kanarra Booranaati. Qassadee waraana. Amma maal jedhamu? Kun immoo kun aananii isatti Oromoon hambaalee aannanii fi kun immoo aannan. Oromoon kanatti elma malee Oromoon durii kanatti elma gaati. This is good. Kunis qasti qabsi. Kun immoo qabaroo itti fakkaata. Dargan godhe. Shasbira uuroo. Hubboo waan uuroo jedha. Fiicha asi kun maqaan qabu. Kunis akkasumadha. Eeguna biraa seenaa immoo. Kottu Nunoo gaduu kanaan lafatu sin hafee deemaa itti erga jeen jettee immoo hambale isa kan caalutti faana himte. Kun immoo warra dhiiraati. As immoo gootota Oromootu jira.
Just abbaa gadaadha kun inni kun. Abbaa gadaa. Eenyu kaase? Solomoon jedha. Agarsiisa yeroo exhibition kun abbaa gadaa. Warri kun abbaa gadaadha. Warri kun immoo warra Booranaa. Yeroo isaan sirna waan isaa kun sirna akkam maal ta'e sirni sun harkaa badeera. Kunoo artisti Lammaa Guyyaa kaase obbo artisti Lammaa Guyyaa lubbuun isaanii nuuf haa boqotu dhugaa hojii guddaa hojjetaniiru. Hojii hammana hin jedhamne Oromoof hojjetanii. Odaa roobaati kuni. Odaa abbaa gadaa, odaa bokkuu, abbaa caffee, abbaa dabballee, abbaa murtii. Odaan roobaa odaawwan shanan Oromoo keessaa tokko ta'ee godina Baalee aanaa ganda odaa roobaa keessatti argama. Odaan roobaa iddoo sirni gadaa Oromoo itti gaggeeffamu ture. Odaawwan naannoo sanitti argamu tokko abbaa gadaa, abbaa bokkuu, odaa seenaa isaati. This is our hero Taaddee Birruu, Jeneraal Taaddasaa Birruu. Eewu kaase Lammaa Guyyaa, Jeneraal Huseen Bune. Fotoon isaanii akka kanatti jira dhugaa waan guddaadha kuni. Koloneel Adam Jiroo. Warri kun immoo Koloneel Adam Jiroo jedhamu. Gootota Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu olaa warra kana. Jeneraal Waaqoo Guutuu jechuun heeroo. Lammaa Guyyaa hojii guddaa hojjetanii. He was an Oromo defender from Neftanya invaders and the leader of one of the early Oromo resistance movements, the Bale Revolution, in which in 1960 he had been fighting against the feudal system of the then Ethiopian Empire. He was a chairman of United Liberation Forces of Oromia in 2000 jedha. Lammaa Guyyaa kaase Jeneraal Waaqoo Guutuu lubbuun isaanii nuuf haa boqotu. Lammaa Guyyaa kaase warra kanas. Warri kun eenyu seeti kun? Yekabbaar Dejjaas Gaarasu Dhukii. Gaarasu Dhukii goota Oromooti kun goota baay'ee beekamaadha kunis. Eenyu kun? Habte Goorgis Qusee Dinagdee walitti qabaa mana ministeera waraanaaf ajajaa alaa. Habte Goorgis Oromoodha jechuudha. Indee Baalchaa Saafoo. Baalchaa Saafoo isa kana beektu. Yoo as dhuftanii daawwattanii egaa waan hunduma isaa agartu. As keessa kan lixaa jirru immoo amma immoo bakka kan meeshaalee muuziqaati. Meeshaalee muuziqaa Oromoon as keessa Oromoon maseenqoon taphata. Meeshaa muuziqaa tapha adda addaa. Oromoon kun maseenqoon taphata. Kabaroon taphata. Ilaalaa ishee kan Oromoon dur. Isheen kun walitti rurrukutanii saddee qadhamu kuni tapha kunis kollee yookaan qillee kabaroo Oromoon kanatu mee sirbaa ture dur malee kun teessumadha, teessuma duriidha. Intii akkam babbareeda. Kun immoo meeshaalee fardaati. Meeshaalee fardaati. Kun meeshaalee irra taa'an jedhama. Oromoon xarapheessaan saala akkanatti bareedu dur mukarra baay'ee bareeda. Teessuma kunis. Kun immoo siree Oromoo durii. Abeet abeet. Yoona kanarra VIP rafa dura abbaa qabeenyaa isa ta'etu rafa agartanii akka tiraaziitti immoo jechuudha. Kun akka tiraaziitti akkas akka godhee takka ol butee takka gadi butee akka godhee irra rafaa jechuudha.